Kana jechuudha. Zoom fadhame kana waraqaan jiru. Bareedaadha ni mul'ata achuma irraa ofeeti abbaan suuraas kana keetti godhatee boodee biratti qubaan addaan harkisee alaalu abbaan laaluu barbaadu akkasuma dhiyeesse. Isaa keessaan bilbilee baay'ee isaa 50 nama meeqa qabsiise. Ijoollee garaa 50 nama hedduu argan ture inni sunuus hin geemu hin geenye. Maalleen isaan guutuun an gama kiyyaan guure guyyaa lama keessatti qarshii 240 wayi asirratti jira resiitii isiniin garsiisa. An eegas booda galgala laayivii san gubbaarratti kan guurame qarshii 230 ta'uu ni himeef. Sababa sanitti murtii maallaqa isa bira jiru kan ifiif guurrate san dhoysuudhaaf obboleessa keenyallee maqaa balleesse. Baakandi. Okay, amma xiyyeeffannaa keenya guddaan gara tootaalii maallaqaatti deemna waan ta'eef waan ati guurtee fi waan mana sana guurame hundumarraa achirra nu deebi'a. Waan mana sana guurame waliigalatti kan ibirri qarshii 210 akkana. Tootaalii mana murtiitti guurame meeqa walumaa gala? Fakkeenyaaf amma nuti maallaqa hanga miliyoonaa. Waan siifin ergaa. Firiidam nama tokko mutu godha kutak. Firiidam guddisaa ayyee. Okay, ani ati mutu godha. Ani ati mutu godha kutak. Samboodhaati haasawaa itti fuftaa. Viidiyoon banee isin garsaa. Yaa bani namni haala. Wanti kana anaa fi paakaandii dhaqee ture isteetimentii baasee mana baankirraa. Yes. Paakaandii waliin taane. Iskiriina jawaala sinitti wanta fuudhe jawaala kaansan. Maalitti? Akkas naa godhe akkas naa deemeef. Laal jalqaba guyyaan gargaarsi kun jalqabee guyyaa aanni viidiyoo waraabaa jalqabee Agastii 3ti. Kun guyyaa jalqabatti isin garsiisa. Agastii 3 irraa jalqabee maal inni? Okay, timuuf akkasitti deemu. Agastii 3 hanga 8 baasnee. Ayyee. Eeshi oliin ofee isin garsiisa. Hanqa guyyaa osoo mana murtiitti laayivii eegaleen ture waraabadha. Kunis eeshi kuma dhibba sadii afurtama jaami yoo 300 እዚህ ጋር መሰለኝ 242 ሺህ ni mul'ata? Timuuf. Guyyaan kun waraqarra laalee jira. Ishi guyyaan kun Agastii meeqa jaa? Las lala. Agastii 7 Agastii 6 irraa jalqaba. No, asii miti. Kuma mana murtiiti. Agastii 6 kunoo. Okay. Ono argatanii Agastii 6. Agastiin 6 kun akka amma waraqarra laaleettis maali eenyu abbaan ni jira eenyu paakaandii booda irraa adda baafatanii isarraa isa adda baafadheeti isteetimentii guutuu baasneeti qarshii 309 tootaalii ka guurrame ka ergameef maalleeni kanarraa qarshii 90 wacii ka baafate guyyaa dura jaalibsaan 50 erguuf. Kaanii hanguureerratti. Tokko kaati guurte jechuun bara. Tokkuma baraati guurte jechuun mana murtii guutuu ture jechuudha. Tokko maalleeni isuma galee bire. Isni galee mii? Ayyee. Lama dura ture guyyaa irra deebi'ee humni 69 irra seenee. San mana murtii irratti. Aisha amma dhaggeeffadha. Qarshii 219 osoo baalaansiin jala jiru mana murtii jalqaba laayivii. Agastii 6 Agastuma 6 sa'a dura sa'a 4 jalqabe waan ta'eef laayiviin. Sa'a 6 booda Agastii 7 ta'a. Okay. Okay, yoo itti fufee manni murtii eessa dhaabbatee? Ganaadha. Bakka guyyaa jalqaba mana murtii irra dhaabbatan isin baasu adda baasu deema. Yoo as laaladha. Guyyaa anneen kompiitaraan waraabee siifillee ergu murtiifis ergu qarshii guyyaa dabbaal mana keetti gargaarsa jalqabnu qarshii 448 si garsiisu anneen. Yoo isigaa. 448 sa'a dura laallee jaan baalaansii hagana jira qarshii 448 osoo gana galgala mana keetti sagantaan jalqabin mana keetti gisee jalqabnu atuu maal jettee ture 448 akaawuntii irra osoo jiruutti laayivii xiyyaarra jalqabde jettee ture
isaaniif waan miiseejiin iseenneef osoo mana kee irratti hin eegalin halkan qarshiin kumni 69 irratti dabalameef haanuma mana murtii irratti dabalamaa jechuudha kunis. Oke, kunis kan murtii taa'ee mana murtii sana taa'ee. Warra isin beeku. Ishi tola warra isin beeku ta'e mana dabbala irratti hin saaqamu jeeti. Mana murtii irra goona kanallee tidee wali dheef meeqa ta'a? Kuma dhibbaa furii hortamsi ta'e kuma yaadamsi ta'e wali dheef. Oke, kuma dhibba shan godhe magala. Ishi ammis matoo 22 shii bir. Yaa. Osoo mana keetti gisee jalqabnu baalaansii kanaa ture jechuudha kuma dhibba shanii fi dhibba lamti. Ayyee. Sanboota ilaa tootaaliin baalansii nama meeqa ilaa mana dabbaalitti. Meeqa walii gala. Qoy isin qoy xiqqaate. Akka deebisanii baase. Ni mul'ata amma? Ni mul'ata zoomii godhan Ilaa xumura kaleessa sa'aatii jaarra baasne sa'aatii shanii fooyi. Tootaal 780 isin galee tootaalii maallee inni seenee 820 qarshii 900 osoo mana laayif gargaarsa mana dabbala irratti eegalanii sanboota 20 dabaltee matoo sirshii birra waciidhaaf kabaafate kiraa manaa kiraa makiinaa kana qarshii 710 ture baalansii kan jiru mana dabbaaliin meeqaa gurramee jiru qannasa mee yeroo tokko 522 irraa 710 qannasa 787 wayna fakkaate mana dabbaalitti. Qabne mana laayee kamana dabbaalee hojii gurrame tootaalii walirratti 710 shii bira oona malaanu wacii baafate malee waciin baafate manuma dabbaal dura 90 baafate ture mana dabbaal irratti qarshii 100 fi no kasima moto shii lama wacii irraa dhiiste wacii san dura beemi 710 irraa 520 qanas 888 gabaasni mana dabbaal 888 kamana murtiidhaan immoo qarshii 208 69 fi 139 jechuudha. Akkasuma fakkaatee kaan ammoo 200 fi wayi laayifii gargaarsa murtii jiru gurramina fakkaatee. Ogutaa kan firii deemnatti as deebi'e ogutaa kan fuula keetiin gaaffii qaxxaamuraa akka namoonni daa'ifutti gabaasni ammoo goone kun xiqqishoo nama tokko harkaa walla'uu danda'a. Kan ammoo wanni gooneef ragaa akka mul'atuu fi ragaaleen dilas mala bilbila biraarra waan jiruuf zoomtee mul'achuu dhabuu mala nama tokko biratti abbaan waan akkanaa kana hojiidhaaf qabu beekuu danda'a. Namni waan akkanaa kana beekne deebiin galuuf gaaffiin qaxxaamuraa akka uummanni kun faamutti akka dhaloonni kun faamutti gaaffiin isin deebiftanii gargaarsa anaa fi murtiin gara tiktook laayiviitiin itti seenneen dura akkaawuntii gurbaa kanaarra gargaarsi ture qarshii meeqa jala murtee kan qofa naa deebiftate heddumina dubbiin qabne shuur. Isaan bachuu hin deemanis amma waliin dhiifnu beekan. Annen isaan immoo kanaa wajjin. Hokkee adimutu godhe amma. Fedhidha mati mutu godhe. Fedhidha mutu naa godheeti. Okkee. Ani mutu naa qaban. Okkee na dhaqu jirtaa mee? Ani na dhaqu jirta saa? Ani dhaqu jirtaa mee? Okkee. Fedhidha mutu godheeti. Jawwaala biraa firaatti keessi biraa. Fedhidha kan keessa galaa dhaqatti keeffadhu. Fiidoo kee barbaadisi. Idoo kee barbaadisi saawundi bilbila biraa irratti keessaa tokko chaaneen ittiin jiru kana malee akka achirratti hin deebineef sagaleen. Okkee. Okkee. Naa guddisaa kutaa godhama jutara aanee qofaa. Okkee aanee naa guddisaa kutaa. Majjatara qofaa aanee naa guddisa kutaa aanee eenyu qaba majjatara? Firiidam aanee guddisa kutaa kan inni dandeessaa bara. Eenyu bira jira majjatarri? Anaa guddisaa qoy.
اوكي انا دي سبرتنا لا لجي رابر ترغاچ مدا بولي غافي فانتي جانما انا كاميرا كيف مرد دي برو لا لجي خانا فيديو متى سنا كون كبولي خاف فيديو متى سنا برو كنت غافي فانتي جانا اي ايه اكنا تدونا مانجل وان كيفين كلا فانتي كده بريبرام خانا مو صوره في فيديو اللي قال لك من ابو كان من درغوف كاميرا كنا بن ما مربع اوكي مالينو بوليس خينا فاغان دي راب غدمي غرغار سغرت كو توكينا نا في مرتين تي دبل من دورا قرشي ميغا رقم در كاونتر شور غافي ردي بين كم ميكا وما دي بلا ما في ميغا تورسين كما دي بس دي في سغل ترى وما دي بس دي سغال توري سر راس غلطن باسه نفقات خمن كوي كوتك تباسي دي بنا كوي كوتك تبوت تو غورن كم نمو متيا تخاتان كم نت كما دي بس دي في سغلتمي ماليني انا في مرتي كوي كوتك ماليني انا في مرتي دورا خلا خيسن دوفه كما دي بس دي في سغلتم انا قبل داون كنا كوي ني بري فدا كوتك سغلتا ما متسغل سيبره كير تندو كسمو تورا يوالا كما دي بس دي في سغلتم غرغار سي منا مرتي تو غدمي قرشي ميكا ها كم دي بس دي في سجل اوكي اوكي كم دي بس دي في سجل ايه كم دي بس دي في سجل ايه اوكي وننا في مرتين دورا غير تيك توك دورا غير برار ارغتن كم دي بس دي في سجل اوكي غرغار سا من مرتي تغوني جل كبر رانغ دوما كم جات مي سجل اللي حساب كني ميكا اوي نما تو كو بتو جرا ور ان مديس انا sigarsiisa murtiidhaaf erge kan murtiidhaaf erge sanii footoo totaal mamma suurii walumaa galatti tootaalii sanii sigarsiisa yaa waliigala sanirraa ni rifatta maallaqa sanirraa hanga hafe biroo afaan manatti mira koon qabu afaanii ani rabbii afaan manatti mi kuma dhibbaa isaa qannasuuf adareega yaa fulee sirrii takannasii booda kan nefi namaasii argatanii baaftanii dura gohuma akkaawunti seenu qofa naa himeti kuma dhibba lamaa fi سديت كم دي بلا ما سديتي اوكي شو نابس كم يا سهيل سليمت هاي اسمرت كوتك مالك ترى درا كم دي بس دي في سجل كمان نجرا مالني ترى لما فاكر غار سمر مرتي تقول مو كم دي بلا ما في سديت إذا كان لشوف بكرة كنا كمان وري خالد بلي تيرا غار سبويا دوما ما نخيج غوني كاشي ميكا غار سبويا دوما ما نخيج غوني كاشي ميكا Ibbavi? Khamana sawu. Khamana kiya? Woy jansa. Ibba akas itimi ga khamana khayti usini gore uyasa. Ah free dem sanay met. Asman kuma ibbavi saddeeta mi saddeet telebirratti qarshii kuma 18 ebirratti qarshii 54 walirra dheed. Dayna. Calculator of Kuma ko sedde gette? Telebirratti qarshii 18 Ido ko shanta me afuriti? ebirra 54 wana murti sotinya. Shantamii afur. Khamana murtiiti. Khamana murtiiti kun. Khamana dabbal. Kuma 40 telebirri kuma 40 ebirri kun 35. Kuma 40 ibirri kun 35. 35. Kun 70 meeqannitu kun 75 hin jenne. Kun 75 wanti irratti ide achirratti kun 188 irratti ide kan. Kun 263. Kun 263. Okay, asbara na rabba dagu tak. Ane bele na rabba dagu tak untuk kesano. Ane malai ni mana murti tu gone kuma di bala mafi saddet. Malai ni mana khiye gone mo kuma di bala mafi megate? 63. Okay, khamana khiye gone rugu darame. Aya kuma di bala ma saddeti fi kuma di bala ma fi jata misadi wala nada megata. Calculate na goda. Ore ore gado tanada ko tak. Kuma di bala ma fi saddeti fi kuma di bala ma fi jata misadi. Kun dibba furii fi 70 takka. Kun dhibbaa Ayye.
kuma dhibbaa afurii fi torbaatamii takka achuma naa qabi. Maallaqni gara tiktookiin mana murtiittis ta'e mana kiyya guurame walumaa galatti maallaqa Itoophiyaa kuma dhibbaa afurii fi torbaatamii takka. San dura akkaawuntii keessan irra ka ture kuma dhibba sadii fi sagali. Kuma dhibba sadii sagalii fi kuma dhibba afurii fi torbaatamii takka waliin naa dhawa. Galidee. Torbaatamii afur. Kuma torbaatamii takka. Kuma dhibba sadii fi kuma dhibba sadii fi sagalii fi kuma dhibba afurii fi torbaatamii takka. kuma dhibba torbaa fi saddeettam ta'a. Yes. Okay. Kuma dhibba torbaa fi saddeettama irraa baasii isin baaftan gad deebi'aa naa hir'isa sababa siiti wajjin. Hogguta akkasirratti wanni isin beekuu qabdan gargaarsi alkallattii fi kallattiidhaan tiktookii fi tiktookiin alatti nama paakaantii jaamuuf guurame kuma dhibba torbaa fi saddeettam akka inni ta'e naa qabadhaa. Kuma dhibba torbaa fi saddeettam irraa immoo baasiin isin baaftan sababa wajjin natti himu. Oi. Laal. Ka duraa sanirraa. Ka duraa. Ka murtii. Tootaaluma amma ati maallaquma beeku manaa isaa biulii asumarra finna hundaa'u. Yaa kuma shantama ibsaan ergee fi jinni dhaabite amma maallaqni gargaarsaa kun tootaalin isaa waan isaa bameef irruu qofa fudhanneeti irruu asirraa gabbuuf naamma. Yaa aan eemutti raanaa kaasitti naaf ofi baasii baaftan natti hima. Maaliif baasii tanaan quban qabu? Eenyu qaba qaba? Sagootu malee waa'ee baasii ani hin beeku. Eenyu qaba qaba? Firiidee moo baakandira? Okay, firiidee moo naabai? Baakandira ayyee. Okay, simuuti qabadha ayyee. Okay, simuuti qabadha. Ayyee baakandii baasiin si bira baate. Guyyaa duraa qarshii kuma 40 baafne. Ayyee baakandii naa godhiti. Guyyaa 5 jechuun. Pagan dinas bahasa Guyyaa 5 qarshii kuma 40 baafneeti. Koi, saya gudis nanaaf kutak. Na gudis haru mutar kabdan. Bayan gudis. Enyu jiref jalat tuni kita. Pagan di. Pagan na gudis kutak. Okay, ayya pagan di. Kuma di ba afuri fitor ba. Sagale berarti kayak saya bira guys. Sagale isinuman jawara serat kayak pada. Pagan di temu basim be. Guyyaa 5 Aha. kuma 40 baafneeti. Ayya kuma 40. Makiinaan gurree meeshaa sana achi galchuudhaaf maallaqni nu ga'uu didee za'aan nu deemtee achuma bullee guyyaa 6 qarshii 50 baafnee Ayya. ka meeshaan gurree fi ka mana kiraatii kafalle Okay, kuma shantam. qarshii 90 baafneemi. Kuma sagaltam. Ayya. 90 qarshii 20 waan mashruufa manaatiif baasnee amma jechuun kalee guyyaa 7 Ayya. Ingedda. Okay. Kuma di Qarshii baakura. 20 baas kun 10 bee jechuudha. Okay. Shuri wala magala. Hanganuma. Makiinaa meeshaa guurtee fi mana kiraatiif kan kafalamee fi mashruufa wanni waan nyaatan kan itti bitamu. Ya, nagalee jira bakka. Wala magala tu baasin beekuma di baakura ni. Wallahi hin baafne mashallah. Wanti kan hin baafne. Okay. Komentii keessan arguutti jira. As keessatti wanni dogoggoraa takka wanni falmii takka shakkii uume wanni gaafii dummeessaa waan jirtu natti hin fakkaatu. Maallaqa mana keessattis ta'e mana murtiitti guurame hundaa'uu gabaafne nu duubatti osoo nu biran dhufin dura waan isaan akkaawuntii irraa qabanis gaafanne. Mana murtiidhaa kan ibirri fi teelebiriin damaramiin fakkaatu sanis akkasuma mana murtiidhaa dammaraaf sanis ibirri fi teelebiriin damaramiin. Ammoo asirratti waan takka ibsina firii dama kota kan biraa mutu godhaasi nama lama waan jirtaniif. Wanni isin beekuu qabdanii maallaqni hundee isin gee hundee waan kana aanee takka firii naa deebisa
Maallaqni uumuu hundeen murtittiin kan nagatte isin ga'e. Kan turre Aanee jira naaf firii dabar. Aanee jira. Uumuu hundeen lubbuun jirti ni gaafannaa maallaqa isii qo'ee guutak. Sagalee biraatti keessa jawala kan keessa aanee malee ragatti keeffatu sagaleen gurduutti. Tokkoffaa uumuu hundeen mataan isii gargaarsa akka kanatti waanti seentee jirti qarshii hanga sii himte. Lammaffaa mucaa wayii tokko kanumaan dukkaana keessa jiru riyaala 100 akka kanne. Sadaffaa obboleessummaan uumuu hundeedhaa kan Jarmanii moo Faransaa jiru tokko. Uumuu hundeetti ergee uumuu hundeen akka waliin ergitu dubbatanii turanii. Maallaqni jara kanaatu yoo xiqqaate maallaqa 100 ol dhiyaatu waan ta'eef maallaqni kun isin gahe moo isin hin geenye? Kun hin geenye. Kan manaa deemsisu haasawwan guddifnu amma. Nun hin geenye. Okay. Uumuu hundeetu maallaqa ergini moo murtii guutuu akka argambise? Ansan hin beekne. Okay. Uumuu hundeen lubbuun jirti isirraa adda baafannaa gargaarsa obboleessa keenyaaf waanta seente. Qabadhaa dubbii tanas Oromoo. Dubbii tanas innaa qabadhaa. Jalaa nafu hanga waan kana baasu. Uumuu hundeen yoo xiqqaatee fi 30 moo 20 ittiin naannoo kana na fakkaata akka inni dogoggorree. Meeqa aanee gaafsan uumuu hundeen meeqa seente waanta seente Oromootiin na barreessaa warri beektan. Raafadheen jira. Akka dhuunfaatti isii waanta meeqa seente uumuu hundeen. Yeroo san hin yaadadhu warri koomantii akka waan seente hin beekamu. Areenee raafadhee. Kuma diidee meeshaan na fakkaata. Yaa goobas. Amma warra koomantii kana bar. Jiraadhaa wallaa isin. Kuma diidee meeshaanii. Ka uumuu hundeen fi waanta seente kuma diidee meeshaanii amma biyaan nagalchee wanti daree guutak. Yaa. Sagaleen keenya ni jiraami warra koomantii warri jalaa sagaleen keenya bareedaa dhasa. Thank you. Uumuu hundeen kophaa isitti kuma diidee meeshaan waada nu seente tokko kana na qabadhaa Oromoo guutuu dhagee. Lammaffaa mucaa wayii tokko dukkaana isii keessaa riyaala 100 akka inni kan waan nutti himanii riyaala illee nu barsiisanii riyaala 100 Itoophiyaa meeqa sharafa warri beektan na barreessa irratti hin dhawudha waan ta'eef. Riyaala 100 Suudiin Itoophiyaa meeqa sharafa? Warra koomantiin aadaa ijoollee Suudii hirtan. 10,000 moo 15,000? Riyaala 100 Suudiin Itoophiyaa Suudii meeqa sharafa? Riyaala 100 Suudiin Itoophiyaa meeqa sharafa naadhaa? Kuma afurii wayii natti fakkaata. Okay, kuma afur naanee yaayee. Kuma afurii 200 okay, kuma afurii 200 dhibba ja'a ittiin. Kuma 400 naa godhaanuma qannasaa irraa waan afaanii. Kuma 400 naa qabi. Okay. No, kuma afur jechuun yaa kuma afur. Okay, dhiifama dogoggoraaf. Okay, birri Itoophiyaa kuma afurii fi birri Itoophiyaa kuma 25 wal naa dhawaa wal magaalatti kuma 29. Takka ammoo kuma 30 jechuun dandeenya. Kuma 29 laa goonu wayyee. Akkasuma mi jiran windoo gore. Jaran akkasuma mi. Kuma 29 mi. Eeywa, okay. Hayyee. Maallaqa kuma 29. Obboleessi uumuu hundeedhaa ka uumuu hundattiin kan najee Jarman moo Xaaliyaan moo Faransaa ka jiru Oromoon guutuun dhageessan gastee gubbatillee ol ba'ee fifillee dubbatee uumuu hundeellee obboleessi kiyyeettee nama sanillee faarsinee foolollee godhaan hunjaanii foolollee goonee addaan yaane waan hojjennu haqaan hojjenna baay'ee dhugaa walitti himaatti ragaa wajjin dubbachaa deemna. Obboleessi keenya sun kuma meeqa waada nuu seene walumatti kuma 50 na fakkaata uumuu hundee fi inni walumatti yeroo sana akka yoon dogoggore I'm sorry warri achi turtanni beektan na fakkaata waan kana deeggaraa komentiin takka sirri midhaan jaa ifii kuma 25 uumuu hundee kuma 25 walitti kuma 50 na fakkaata akkasii bokkasii biti gara keenya. Yes, no, richiru ragaa bee jira. Haya, birri Itoophiyaa kuma 50 irratti kuma 4 naayidaa. Kuma 4 riyaalicha keessaa kan nama karee buusa jechuu kiyyaa. Kuma 25 uumuu hundee, kuma 25 obboleessa isii, wali kuma 50 namni wayii ka dukkaana san keessa jiru riyaala 100 sharafa Itoophiyaatti kuma 4, kuma 54. Maallaqni mana uumuu hundee keessaa mul'ate qofti. Okay. Gaafiin an aaneedhaa fi firidam aanee kallattiin si gaafachuu barbaadu. Maallaqni humni 54 mana uumuu hundeetti isin qaqqabe moo isin qaqqabne? Thank you. Oromoo kanuma dhaggeeffadhaa. Aanee. Ayyee fayyana ta'e. San keessa numaa hin garre. Okay, ayyee fayyaa ta'e. Uumuu hundeetu maallaqa kana hin ergine moo? Uumuu hundeetu maallaqa kana hin ergine moo? Akkaawuntii biraa uumuu hundeef kan inni akkaawuntii biraatti uumuu hundeen guutte waan kana adda baafattanii? Sanuma hundee gaafadhaa.
Aya mundi lu bunjir tisi ga fanna ye yoro ta ko mundi share na wala please. Thank you. yaadachiisu. Koi dura hana Nama yala hiriyaasa bita. murtii Ya guutuu. suuta kan nedde na nabsi. Thank you. Okay, ha mundi kan oromo wani so ne jira. Wani khidib ne jira. Ha? Mundi en ega folo umata durati wada no sente bir Ethiopia kuma shantami afuri sibira qabna. Kuma shantami afransan. Galchite mo galchine yo galchite mo account yenyu ra galchite mundi gafanna. Warri Saudi khasir tan tokko bilbila na gafada da bal sibir badana yani. Lama fa warri folo raqab da sharit na goda. Mundi wan kanaf devisa kanu kanu barbana chu. Mama biyan nagalchi warri muditra. Mama biyan nagalchi. Ma biyan nal devisa godak. Aye, ma biyan nal devisi muditra. Bayan ma biyan nal devisi. Munde البلاجي قبضني In kam nutinare godak ka kasa kabatet. Mesengeri siyo kabat. Gafa jo seri degara kan yonol sudan no finjirtu. الرتشر قرنجرا ويا Rashir no gode. Kuma shantami afuri sibira kamna. Igafan. Hai. Jalan gafa jo seri basuri mit. Dhugaan dubbanne boru rabbiin sirraa nu gaafata. Sigalee ana qofaa miti nama gurguddaa as keessa jira sigalee nama namni itti hajamu. Tagartee maa gama kiyyaan hin ta'inii fi maa ammaa hin ta'inii suni warra miidiyaati akkatti firraa wal dhorkan isaaniif beeka. Ammoo haqa jiru hayni jiru bakka tanatti yeroo amma keessa jiru tana keessatti nafar murtiin taarraa tanarra badiin qabu ilma namaati fuula duratti godhuu danda'a. Maame dhiifama dubbii si afaanii qabee xiqqoo waan jarjara Itti fufu rakkoon qabu itti fufu. Alilleen wanni asirra na fide yeroo hedduu manni nama hundaa banaa tatta'a hin seenu. Ajandaa takka keessaa hin seenu nama dhuunfaati. Garuu arra maaltu bakka tana na fide murtii deeggaruuf hin dhufu. Gizee dhugaa agartuu dhugaan daddabsan gizee agartuu si dhukkuba. Kanaafin dhufe malee wallaahi murtii deeggaruun hin dhufu. Naaf murtiin nama walqeequ ni beeka. Kanaafuu wanni arra murtiin godhe waan gaarii godhe waan hawaasni biraatillee irraa fakkeenya godhachuu qabu warri wayii nama gargaara jettan guutuun abbaa san as bahee namni nama galatoonfatee waan isaa gales beeksisuu qaba. Akkanumatti hawaasa irraa waa guurtanii callisuun hawaasni hanga garaan dhukkubu jiru nu hawaasaaf beeka waan kanarratti. Hanganumaan dubbachuu barbaade. Galatoo Milaal asittillee wayni itti gaafa obboleettii teenya ibsituu kabajamii wayni itti si'idha. Diraamaa tureen si'imu. Silkiin miiseejiin irra amma mucaa kana maallaqa gargaaree haga ta'u seentu idduutti. Kuma kudhan naaf obboleessa keenya kun ergineef maammee kafiiraa kana. Gabbu'eetuma miiseejii isaa laalee boona geegaaye adhiidan jira galatoomaa jee gammadee laal naa qabadda. Galgaluma dura gaafa viidiyoon sun waraabame aannee waraabe. Ana obboleessa keenya aannee rakkoo takka irraa hin qabu. Akka naa hubattaniif. Viidiyoo waraabee isaaf fide anuu viidiyoo isaatiin argee dhiyeenya kana gargaarsa bareedaa tokko dalagu jirra. Mee karaa kiyyaanillee gargaarame jeetiin yaamee paakaandii. Hogguma dhufanuu maallaqni guurame akka hin himamneef miiseejii silkiin nu biran jirtuu naan jaan. Tajaartirra godhaadhaa inni achuma bira irtii mijaartiin sunis ni didame naa qabadhaa sanallee laal. Ilaalcha keessa galcha wajji jirra bareen tofaan ni jirani. Ani amma dhossa haqan jaaladha. Haqaattu bareeda. Waan amma isaan jaan kana osoo hin ta'in dhugaa dubban akkaawuntii jaartii godhaa sunis hin taane. Miiseejii waan irra galu tiraanzaakshina mooraalii uummataatiif nutti hima. Teenyee guuraa bulleemi. Abaluun kun galcheetiin dhufee hogganni nuun jee fedhu risiita sobaa fiduu danda'ame akka galchachiinu laalaa innee gaafanna. Kanas nuu godhuu didan. Halkan guutuu taa'aa bullee obboleeyyan kiyya yoon kijibe namoonni halkan sun waliin jiru ni jiran. Taa'aa bullee waan tilmaamaan guurre bakka tilmaamaan. Jechuun nin beeka ijoollee gaaraa nama torba yaame 50 irratti murteessinee isaan kunillee fudhatanii galchaa innee risiita akkaawuntii kannee fi namni afur achuma galchee risiita naa ergee anuu risiita itti galchee jiratti waan san hunda goonee adda baane. Ganama ka'eetiin sa'a 9 asrii eebbisiin walitti dhufnee manaa na fuutanii deemnee mana nyaataa bashaa san dhayinee booda dawwalee fi bar dawwalee maalirra geessanii meegaa akkaawuntii nu beeksisaa jennaan qarshii 40 qofaa galee naan jee aanneen diraamaa dhagaa kun walii galtee wayiitu jira akka maallaqni kun hin himamneef. Kanaan na aarseetiin hayyee diraamaan keessan nuu galee jeetuma miseejii barreessee fi dubbuma sanuu cufee keessaa bee. Eda iyyeensumaan argiyan u'uu fi maraatuu uummatan argiyan waan biraa taniin quba qabu hin jiru. Maal uummanni maal akka ta'ee hattuu naan jee maalirraa akka ka'e waanuman beekuu hin qabu. Bareen tawajjuma turree mi dubbii tana yoo jiraattee jiraate wanni kana dura turellee tarma kanaatiin haa qabaddu gaa. Waan murtii kiyya murtii dhiifama guutuu akka isin harakillee isin muree
Ayyee. Aniin kun duraan dursee bakka carraan alaachuu kasaniifis hedduu galatoomaadha. Itti aansee garuu obboleessa keenya kan gargaarameefis hedduu takka gammannaa. Aniin kun amma fakkeenyaaf namoota murtiin keessaa gargaaran keessaa isaan tokko ji. Jara kana keessaa murtiin kun dhufee namni tokko murtii gargaariin jenneen taakka ji. Murtiidhaan bareentu gargaari namni jeen hin jiru. Nin beekan kan. Namni bareentu gargaari jeen hin jiru. Murti guutoon dhufeetiti walalootiyya arkee mucaa kana naa barbaadaa jee na barbaadee dhufee wanti na godhe. Aniin kun namni biraa namni feemasa jaamu jechuudha. Dhufee waan kanarratti xiyya kanarratti hin hirmaanne. Garuu murtiin achirratti maal nan jechaa ture? Keessaan amma teekstiin naa barreessaa ture isiniifiin erga yoo barbaadan asirra kaa'uun hin daskiriisii godhe. Murti guutoon keessaan obboleessa kiyya jabaadhu argata keetiifin gammadaa ittiin sii dabala yoo sirraa hanqatee naan jechaa ture. Wallaahi wabilla an karabbin argu. An beete sobeetillee osoo hin taane murtii guutoo deeggaree maarree jee osoo hin taane murtii guutoon hojii isaati sana dura ture irratti hin deeggare. Kanaafuu namni irra ijaaramee wanti hin jenne sanuu an amma akka kiyya takka dhuunfatti waa takka waan irraa fayyadame hin qabu sin fayyadanaan jee. Lammaffaan immoo murtii guutoon namoota akkanaa akka kiyyaa kana osoo murtii guutoon gargaaruu baate awwaloloolee akkasiisan hin hojjedhu. Osoo murtii guutoon lammii motiveeshin gargaaruu baate lammii motiveeshin karaa irraa galeetii sooshaal miidiyaa irraa hawaasa kanaan adda ba'a. Murtii guutoon an amma na gargaaree yoon irraa fayyadame maali? Rakkoon jirtu maali? Haan irraa fayyadamu. Yoo kan irraa fayyadamu ta'ee yoon baana. Egaa namni kun an ammaan tana osoo inni na gargaaruu baatee dhuguma rabbi isa yoo walitti himne asirratti ol bahee waan takka hin hojjedhu jireenya kiyyallee akkanatti wanti dhajee osoo barataa ta'ee jiru ifirraan jijjiirajee abdii hin horradhu. Lammiin motiveeshin abdii hin horatu. Hayaa lammii motiveeshin akkasii gargaare yoo irraa fayyadame irraa fayyadamee yoo akkasii ka gargaare obboleessa nama jabaasan maali rakkoon jirtu? Kanaaf maaliif hattuu jaama? An akka kiyyatti jechuudha. Garuu immoo dhimma ammaan tana idaan tanaa san irratti an amma kiyyarraa jechuudha an gama kiyyaan wallaahi wabillaahi hin jaame osoo murtii guutoon hanga fedhe an irraa fayyadamee jechuun gargaarsa san irraa jechuudha osoo ka fayyadamu ta'ee humbaan fayyadamee an akkasin na fayyadee wanti na godhutaati wanni takka qirri nan jiru an gammadee maaliif namni biraa aaree hattuu jaan lammiin motiveeshin gammadee maaliif namni biraa aaree hattuu jaan gurbaa idaan tanaa san immoo maaluman irraa fayyadama mee an takkaa dawwalee lammii sila amma ati bar silkii siibinnaa wennee osoon guutinuu karattuu dhaabnee ballama qabannee itti deebinennee dhiifneen hin beeka lammii gara maallaqa 500 gurreefsan dawwalee boo qarshii meeqa si geejee gaafadhee naa yaami lammiin barbaadame lammii wajjin jiraa na gaafadhu qarshii meeqa si geejee akkaawuntii keechee godhi jee gaafadheen way anaatutu wajji jiraan jee bar lammii wallaahi namni ilaal jechuun amala akkamii beektaa yoo rakkoon keessaa rakkoon ammaan tana murtiillee nin deeggaran jiru asirratti yoo rakkoo keessaa wajjin qabaattan achi wajji fixatudha dhimma kanaati kan ammaan tana rakkoo biraatii miti bar dhimma sooshaal miidiyaa kontirool godhuuti ilaal ji'oota lameen dabre kana namni waa'ee murtii malee wayi dubbate ijoolleen ni naate waan kana guuree sheerii namarraa fudhatus gargaarsi hundi mana murtii deebi'e maaliin godhatee gargaarsi mana kiyya dhufee bareentu akka rabbiif atis namni hundi beekutti kallattiin abbaa gargaaramu laal amma maammee qafiiraa dhufee reefun tana seenee yaaboo an xiqqishoo bakka hunu aanneef akkana godhee gargaarsan fedhaa jee akkaawuntii ni qabda tamaalii qabda baankii daldala Itoophiyaa asuma taayitiin anis qarshii kun irra dhab godheef saayimni kiyya sirra asuma irra dhab godheef namaa wal ga'ee namni kun wal hin geenye daarekti gargaaramee kuteemi akkanan harkaa godhe gargaarsa san namni keenya hubatu waan kana gargaarsa namni akkaawuntii qabatee karaa dhaabbatee viidiyoo boo'ee waraabee waan joosan cufne nuti akkam goone namni nyaadhamin daarektii abbaan gargaaramu sun gargaaramu ani fi Itoophiyaan jiru biyya biraatiin jira Saaudiin jiraatu jiranii beeytanii maaliif akka ijoolleen akka maraatti haqatar jiru immoo sun waa'ee maallaqaatiif kanaa miti rakkoon isaanaa siima rakkoo namaa dhaga'uu dide vaayiraalii ba'uu dide mana isaaniitu itti qabbanaa'e as namni akkana tattaagizee nuti dhufnee mana bannee teenyu waan gaarii hojjannaafi ifamallee qoy an ammaan tana jechuun waan si ajaa'ibu murtii manaanneetti kanuma baakaan diisan laal qoy dhiifama amma laal kanuma baakaan diisanuu bara akkamiin beektaa bro ayyee dubbadu baay'ee tole laal ka baakaan diitillee haa ta'uu jechuun osoo ammaan tanaan amma annees haa ta'u abba firiidamii isaa ta'anii hundi warri ammaan tana dabbaalis haa ta'an
murtii guutuus haa ta'u hundinuu osoo namni wanni waan kana keessa shirrii yookaan waan biraa ka jiraatu ta'e maaliif akkaawuntii gurbaa san irratti abbichaa irratti maaliif galamaalleeni? Wanni nan jiru maaliif maallaqa maalleen kun akkaawuntii abbaa irra gala? Asbira Aya yoo kana katoo taates jarri kun wal mari'atee gurbaan san obboleessi keenya rakkoorraa furamee yoo jarri kun jidduutti hangate ni fayyadamnaa kajoo uteheehu rakkoon jirtu maali anammaan tan obboleessi keenya inni fayyadamna akkami jaamaa hin jaamu bar yoo ka jaamu ta'eehu maali rakkoon jirtu maali rakkoon jaamu bar allaal waa'ee ijoollee tanaa dhagaye wallaahi akka rabbiin qura'aa dargeeffadhaa guutak waan biraatii miti kan isinii muu deemu qura'aana rabbiitii mi kun wallaahi qura'aana kanaan isinii kakadhaa sabboonaan kun halgadda naa bilbile akka viidiyooti yaa argeen halgaddan jee osoo dubbiin tun hin ka'in dur murtii waan deemaa jiru quban qabdu dubbiin qatarrirraa haga biyyatti jaaramtee sababni sirra barbaadamee guyyaan eeggatamu jira laa wallaahi quraana kanaan isiniin jaa yoon kijibe akkaataan inni itti naa ibsa if eeggad kun laal gastii namarra sin dhaqin wajjii sinaasawiin jara kana waan isaan godhu jiraniin argu jira garuu ani hin dhageenye ta'e isaanii san hunda ani akka ilma Oromoo tokkotti akka isaan illee dhalootaan akka nuti nama argee tokkotti ittiin dhiyaadhaan nan dubbisaanii gastii sanis mana kiyyarsa anumaatu ol fide anumaatu isaan ol galchee hojjaa san dura gaafa lammii goone dheengatta macarrashaa mucaa warra machaaradhaa kaa yamanii fi suudii jidduu miidhamee gale 700 teenyee ofii keenya sa'aa takka keessatti ijoollee gaaraatii wajjin nu gammachuuf hojii walitti qabnee galchinee fi biraa deemne san nama takka gastii yeroo ol galcheen beeku rabbii waan halgaddaa san naaf fideef hin beeku. Halgaddaa san waan hin fidee isaan galchee fi rabshaan tunutti kaatee fi beeku. Waalaikum salaam warahmatullahi. Hojirraa jira. Takka dubbadee hoo akkam. Dubbadhu Jamaal nagaame. Yaa murtiin madarraamtee dingu. Yoo xiqqaate ji'uma takka dura murtii keenya goota keenya hayyuu keenya jaanii as gubbaa akka jirtan lafa dhiichisan an Oromoo tanaa waa'een isiidhaan hangalle wallahi. Laal silaa gaafas xiqqishoo qusatanii gaafa yoo inni dogoggoreef takka namni isatti dogoggoreef irraa hambifatuu qaban ture beeku. Oromoo tana wannummaan isii namaan galu yoo nama faarsan samiin nama tuqa yoo nama arrabsan lafan nama maxxansan laal jalqabumaa hoo murtii xiyyaati akka nama tokkotti wanni siin jawoo iddoo walitti sin dhiyaannu asmaratti si beeka si argaa wallahi namni arrabsamuu fi namni yeroo hundaa baaramuu fi komatamu nama jabaa ta'uu hubadhu nama jaba nama tokko yoo ati irra jabaatte malee namni gartee yoo ati irra jabaatte namni si dhaqqabuu dadhabe qofa luka qabee gad si harkisee fi gadi si deebisuu dadhabe maqaa si balleessuu si arrabsu hanna yoo jaame murtii guutuu hattuudhaa jarana dhagaatuma baane waggaa 3 irra murtii guutuu hattuu guutamee gurri guutamee hojjara keenya. Haaraa waan haaraa midhaanii waan haaraa. Waan haaraa mite. Amma laal murtii guutuu irraa fayyadamanii akka fi bakka fi fedhansa yoo dhaban as deebi'anii murtii guutuu maan aangoon biyyeenni keessa jiru keessaan jira. Dalagaddeetiin bulaaf dandeetiin jiraadha. Garuu akka fi fedhansan hoggaa dhaban yookaan namni kun maana caalaa yookaan namni maaliif akka mana isaatti baay'inaan akkasii gargaaramaa kiyya manaa miti waan jawhistii tana of keessaa baasaa jira keenya irra hedduu nama keenya hooma kana keessa jira. Anis fooloorsii nama 100 meeqaan qaba maa isa qofa biratti gargaaramaa namni maa isa akka murtii guutuu jechaa oolaa bakka maanurra ol kutaadha walumaa gala wanni biraan jirtu waliigallee. Kanaafi dhiisaa fafakkeessaa tanas dhiisaa arrabsoon namaa mucaa homaan gonoon guyyarraa diimataa bareedaa furdataa itti tolaa jiran uma akka namaa nyaata babbareedaa guyyarraa nyaatee qaamni dabalamuufitti arrabni keessan itti qaama isaa babbareechaa itti tolaa dhufu jiraati waan kana keessaa galaa murtii ati ammoo wallaahi jabaadhu haga lubbuun jirtu laa namni si arrabsaa miti yeroo kasi arrabsus faaruufi oliin ka'in arrabaafis gadi hin bu'in nama tokkicha himimmaan irraa xarage hanga qabdu hanga miidiyaarra jirtu. Laal waan feete godhi bilaashee isi jiraateeroo nadhayichi takkaawu maallaqa yeroo ammaa gajjettee kophee filachuun maallaqa si gaafachuu. Ambar maammee kiyya gargaarsa jiru jiran kana ijoollee tana gammachuu fa'aa amani agartame as jira. Alishoodee fa'aa ibsaa jaalibsaa fa'aa ijoollee tana walitti qabee guruppiidha bakka ijoolleen tun jechuun ni jiraam ijoollee biiltaan. Ijoollee tana anaatu yaameetiin qottaa nama kanaa gargaarraarra jeetii yaamee waan hin fedhisan goosaan sii galee ijoolleetii ya bakka. Maaliifin abbaa isaanirraa waa barbaada an ijoollee tana isaan tanin namaarraa fuudhu tanarraan fudhadhu. Maammee anamma gammachuu isiniin naa godhaa waan isheen aan gootanii isin.
maaliif ijoollee abbaa gargaaramerraa waa barbaada dhaabaran mee maal si jalaa haate murtiin eessa wal geessee kana amma gaafii nati gaafattu ma eessa wal geessee maal itti kanattee murtiin si jalaa haatu danda'aadha. It's my question by the way. Oromoon gisa si gaafatte akkanumatti lafaa kaatee abbummaan tokko lafaa ka'ee jee ragaa tokko sin gaafat ragaa jettee akka Habashaatti Habashaan gaafa namni tokko waa namaan jee evidence hamta. Because baratanii jiratan. Wanni jennuun gabaabinumatti akkittuma tanaan hin xumura murtii. Ajandaan murtiin hattuudhaa kun bitamuu didee jira isinirra du'e kabiraa nuu fidaadhaa yoo jiraate. Ajandaan kanaa miti kabiraa fida wayyeessaa fidaadhaa. Na sababa wanni fida kun xiqqashoo ni qabbanaawee. Dhaggeeffadha. Amma murtii miliyoona galchaa dhaggeeffadha. Murtii miliyoona takka galchaadha. Miliyoona takka galu achi booda namuu sammuun keessan positively amma namuu namni ji'ee kun dhageenye hundi keessan mana kana follow godha miliyoona galleeti indoom waan ajaa'ibaa isaan garsiisna tanaa isaan gubu jira beeyta kotta akkasumatti ilaalamma amma Faisal kana murtii kiyya laa Faisal kun guyyaa ati akkasitti mana dhawunte teessee akkasin lappaatu nabira taa'u jira bar Faisal daamotaa nabira taa'u jira bar sibira ture ilaalamma lappaati sanni harkee yaadarraa fuudha isaas yaadarraa fuudha. Faisal. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullah. Gargaarsu maal gadda akkasii wajjitti qaatiraa bulleessanii bar. Wallahi hedduu ulfaadhu anilleen suma biraan ture yeroo sanii murtii waan gaarii dalagaa turte. Haati hundeetilleen sima maddii turte. By the way akka yaadattu riyaala dhibbaati akka tachi nuti as kan itellee ka gargaarsa obboleessa keenya haadha hundee kanneetiniin ergiif biyyatti yeeni biraa deemanii yaadatam ilaalala maammela dhaggeeffadhuudhaan riyaala dhibbaa kishaa baafatee qaashii nu hirmaate Faisal Daamotaa riyaala dhibbaa san gize deemuu deemnu haadha hundee kanneetiin niiraa silaa mucaa sanii ergitu irratti ida'ii ergiif jeetiin riyaala dhibbaa san itti kannee deeme kan maamme. Murtii guutu. Allaale murtii riyaala sabboonadhaa kanni waggoota akka Faisal waggoota akka itti deebina sabboonaa dubbadhu si dura dhufee jechuuf Faisal kiyya dhiifama. Ya, dhiifama naa godha faamiliin dhaggeeffadhaa waan tokkotu jira murtii guutu ani nam tokko irraayis koomiin qabu mataa keetti irraayin koomiin qabu. Dhugaa nin fudhadha. Ya, laali ilmi namaatti sin tuyne mataa kee qofa iftu hawaasaas hin koomatina hawaasni murtii guutuu ni jaalata dhibbaa dhibbatti jaalata. Akka hawaasni san garuu laal namni gaafa namni iyyatti si laale fuulduratti si laale akka hawaasni kun si deeggaruuf akka hawaasni kun sitti buusiitu godhe. Kana hunda siitu godhe. Akkan si hordofu jirutti akka waan si hordofu jirutti maaliif murtii guutu dhageettii guddaa qabda yes dhageettii guddaa qabda ummanni si jaalata dhibbaa dhibbatti nama kamii olitti si jaalata feemasoota sadarkaa amma jirru waggaa 8 miidiyaa kana fayyadamu jirra obboleessoo nama 120 daawwatamte sadarkaarra jirta dhageeffadhu gaara guddaa hogguu taate yoo if hin beekne rakkoodha ijoollee hundaa si taphata dhageeffadhu ani dhugaa jirtu sitti makka nama miidiyaa fi tokko barate dhageettii qabdu irratti siyaasaa barachuu qabda. Laa dhageeffadhu dhageettii amma qabdu kana irratti siyaasaa yoo hin fayyadamne ijoollee hundaa si taphataa jechuudha. Lammaffaa irratti ajandaa dheedee mana kee xiqqee. Mana kee xiqqee dhufe abbaan fedhe si arrabsu adiif sugeestii nama ijoolleetti irraa maal goota. Abbaan barbaade gaafii dhufe as si haa gaafatu. Mana kiyyatti hin kaane lakkii. Asitti aanneen asii bira dhufeen kunne. Lakkii boo sandura. Achi booda dhageeffatu. Sandura miti dhageeffadhu. Ajandaan as dhufee kuti. Si galtee? Kanaaf. Ani ajandaa aannan as dhufee waan gaafatee deeme. As dhufee hogguu isii fi inninii fi mucaan duruu ol seenee. La siifin sirreessa bakka kana siifin sirreessa sabboonaa fi. Ani laayifumaa seenuudhaaf qophiin turre. Galgala aannan as hin turre faamilii koomantii barreessa. Aannan osoo dhufin dura bara achiin dubbannee dhufne. Achiin bee dhufee laayifii banadhee baranuu. Maybe ana ciboodaan see garuu achiin dhaqanii. Ayyee itti fufu. Waan isin jedhu murtii guutuu kiyya. Tokko baratti miidiyaa kanarratti. Amata meeqa miidiyaa kanarra jirta. Xuxurree amma ijoollee si jalaan feemasa taate tana dhiisiiti. Kutaan biraatu sirra duulee si dadhabe. Si galtee? Sirratti duulee si dadhabe. Garuu maaltu jira amma? Sadarkaa amma jirtu kanatti hawaasaas hin koomatin hawaasni sirriitti si jaalata akka ajaa'ibaatti si jaalata. Ummanni si hordofaa jira. Wanni ati gootuus nama himuun barbaadu. Ragaan miidiyaa irra godhu jirta malee keessaan godhutti hin jirtu. Qabatama waan lafa taa'uuti.
kuni waan namaan naa masakkara waan namaan naa godha jettee uummataaf ibsinga tulleen qabdu. Halee qarraas dhiyoo sana itti jirta jechuudha. Si galtee amma maaltu jira ni beektaa? Tokkoffaa irratti yeroo bilbila kee namaan haasawitu saahiba filachuu qabda. Dhagee sitti meetiin ture waan kana. Saahiba filachuu qabda. Yeroo bilbilaan nama wajji haasawitus waan haasawituu fi waan dhiiftu qabaachuu qabda. Dhimma takka gartee yoo namni sittiin dhufe waan itti naqattu qabda waan irraa naqattu qabda. Si galtee barreeffama keetiis yeroo ijoollee hundatti barreessitu nama barreessituu fi nama kaan adda baafachuu qabda habiibi. Annaumattuun barreessu Wanni miidiyaa kanarraa akkanatti godhu hinaaffaa qofa malee wanti badii ta'e hundi hattuudha. Akka jirtutti hattuudha naa beeka hundi si jechuudha. Akka jirtutti hattuudha. Garuu wanni mata dhukkubbiitti ta'e tokkoffaa irratti Harargee keessaa ati Jawaar Mohaammed bira dhaquudha. Si galtee? Ati Jawaar Mohaammed bira dhaqu abbaan fedhe anaatu quba hudduu kaayee takkitti miidiyaa kanarraa mee akkasii afaan bantu sanitti sabboonatti afaan haa bantu. Dhageeffadhu. Akkasii afaan bantu sanitti mee gabbaatee takka attaakaa gootu jechuudha namnummaan lubbuu qabu jechuudha addunyaa dararratti. Dhageeffadhu. Kanaaf wanni miidiyaa irraa nama iyyisiise nama boochisu murti guutuu akkamitti Jawaar Mohaammed bira dhaqa. Jawaar Mohaammed bira dhaquu miti. Jawaar Mohaammed bira dhayitee dorgomtoota hojii dhayite qabdi. Asli Hamzaa Haajii akkasuma kaabutta maammee jabanaati hojii dhayite. Gaafa hojii dhayitu maaraatoonii hojii fiidan jara kanaa hunda wajjin. Namni tokkoffaa beesi. Namni yaada gaarii yaadee uummanni fedhu dubbatee uummata irraa quqaasisi. Jara san hunda injifattee galte. Si galtee sadarkaa sanitti argamuun kee immoo miskiina ati gartee geessi irraa hin deddeemtu. Hamana ati oowwiftuuf hawumaa keessa hin jirre hawudduu dhalaati irraa haasa'u malee faayidaa hin qabne. Hagartee mukaacidaan jibbu butuunaa hunda namni gad deebisee sadarkaa itti godhe geessi isaa dura dhaqeessii na aldiina kumsee tokkoffaa irratti dhageeffadhu. Gadi xiyyeeffadhe kana. Yaa kanaaf Ittiin deemu. Uummanni jaalala siif qaba. Barra an barna dhibaa barra. Harargee tana keessa qumanyaatu jiru obboleessu. Uummata sanyiin zariin jaarameetu mana miidiyaa kanarraa ol kee irruma duuluuf filata. Kanaaf yaadni isaanii humna biraan qabanii namarra duuluu kalaas nama nyaachuu. Amma jaartumatee bireedduu dheengadda fuute tana nama warra arrabsuu jiru obboleessu. Warra fi namaa dhalee bineensa gaaraatti dhalee hin beekne. Wallaahi nama afaan Oromoo dubbatan garuu nama fakkaatan. Sanyii Oromoo waan addaati jechuudha. Kanaaf obboleessu sadarkaa qabdus beek, bareedina qabdus beek, bakka amma jirtu tanaas beek, saahiba filadhu, iccitiitii eeggadu, nama abibi booni jiraadhu. Geessi irra immoo olii jechuun xiqqoo atiillee rakkoo No, san anaatu balleesse anaatti isaan ijoollee teenyaan guddisa jee waan kana ijoollee xixiqqoo irra deemaan oliin abiibii nama ati nama gooteetus nyaata. Akkamiin nama takkaa qarshii ogeesha kaati takka uffata gaarii hin bitatin takkaa kophee gaarii hin bitatin ati akkamiin namni noolii sirraa kabara naal jiru eeysa yoom noolii maalii? Hai akkana jaan dubbataa jira bara bibiyaay guyyaati boolee deemtu hunda eenyutti mata isaatti murtii guutuu qoy guyyaatichi deemtu guyyaa biyyarraa baate guyyaa hunda namni maaliif biraaveetii kee hangana baraati qoy. Guyyaa achirraa deeme inuma haasawoo mana as dhufee as jiraachuu guyyaaf malee namni guyyaan as deeme. Akkatti suutii jirtu namni si hin beeku namni hin beeku dirqama namni hundi gabbee murtii guutuu suutii jira jechuu qaba. No. Bakka feete jiraadhu obboleesso kanaaf hinaaffaan obboleesso silaa hinaaffaan asirraa galchite miidiyaa kanarra yeroo dheeraa akkanuma namuun nu arrabsaa ture.